Koongireesiin Federaalaa Oromoo yookaan KFO'n filannoo biyyoolessaa torbaffaa Itoophiyaa waxabajjii bara 2026 adeemsifame uummata Itoophiyaaf nagaa waaraa tasgabbii fi bulchiinsa diimokiraatawaa hin fidu jedhe. KFO'n filannoo walabaa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e gaggeessuuf haldureewwan bu'uuraa kanneen akka walitti bu'iinsi hatattamaan akka dhaabbatu, hidhattoonni siyaasaa haldureewwan tokko malee akka hiikaman, waajjiraaleen paartilee siyaasaa cufaman akka banaman, seeronni miidiyaa fi jaarmiyaaleen siviilii ukkaanfame akka haqaman, akkasumas boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa walaba ta'ee fi waliigaltee irra gahame akka hundeeffamu, humnoonni nageenyaa loogii siyaasaa irraa bilisa ta'ee fi walaba akka ta'an ifatti gaafatee turuu isaa ibsee jira. Akka ilaalcha kootti filannaan dhufu kun filannaa miti. Nuti akkuma seera boordii filannootii fi keessa seenne malee dur nama 900 galchine ture, amma immoo nama 6 galchine. Kuni beekamaa jechuudha. Warri kaanis warri keessa jiran ulaallee filannaan karaa lama rakkoo qaba. Durumas filannaan biyya kanaa hinatamaa, inni beekamaadha, waan barbaadanitti hojjetu, inni beekamaadha. Garuu amma immoo inni sabni keenya nagaaf tasgabbii hin qabu. Sabni keenya jeeqamaa jira. Filannaan kun wal irraanfachaa jira. Namni sifachitti deemee chiniyya malee amma duri yeroo adaawii sana warra kaanis geggeessaa ture. Hamma Dasseetti, hamma Wallootti, hamma Baahir Daaritti, hamma Hawaasaatti, Oromiyaa immoo hamma Muyyaleetti, hamma Gindiriitti, hamma Harargee, hamma Wallaggaa, hamma Ilubaaboor Jimmatti deemaan ture. Amma kun hin jiru. Sabni keenya jeeqamuu duwwaa otoo hin taane wanti jiru sulultaa bira dabarree sabbata bira dabarree wanti hojjechuu dandeenyu akka filannaatti saba keenyaan duulanu filannaa geggeessinee waan gochaa jiru hin jiru. Ijaa kanaa sabni keenya filannaa kanarraa waan guddaa waan eegu natti fakkaatu jira. Warri bulchaa turanii itti fufuta. Humnaanis tolaanis. Garuu rakkoon biyya kanaa bal'achaa deemaa jira. Biyyi kun gara hin taanetti deemaa jirti. Ilaalchi ani qabu biyyi kun carraa 4 keessa tokko hin quunnama jedheen sodaadha. Inni tokko jeequmsa amma jiru kun rakkoon amma jiru kun nagaaf tasgabbii dhabee jiru kun inni itti fufa. Carraa lamaffaa nuti qabnu mootummaanis hamma karaa amma deemaa ture sana kana barate alaas keessaas dhiibbaan jiruudhaanii lakki karaan kun nun baasu saba ofiis saba biyya kanaatiifis biyya kanaafis nagaan fida jedhee waan tokko warra mormituu wajjiniin saba wajjin gadi taa'ee hojjechuu yaaluudha. Sadaffaan immoo warri lolaa jiran kun karuma isaanii wal tokkollee yoo ta'uu baatan karuma isaanii dhagaa darbachaa maal gochaa Finfinneetti deemna jedhanii as dhufuu danda'u. Arfaffaa garuu biyyi kun akkuma biyyaatti diigamuu hin dandeessi. Ammas raayyaa ittisa biyyaati duwwaadhaan biyya kana tokkummaa eegaa biyya kana bulchaa biyya kanatti fufsiisa inni jedhamu abjuudha. Ijaa kanaanii mootummaas haa ta'u mormituu warra kaanis haa ta'u biyyi kun akka hin taanetti dhiibamaa jirti, akka hin taanetti deemaa jirti. Gara qalbii keenyaatti deebinee biyya kanaafis saba biyya kanaatiifis ofumaafis nagaa argachuudhaa fi garaadhaanitti hojjechuun nurra jira. Siyaasni biyya kanaa nu ilaallata warri jedhan hundayyuu walitti waamamee akka Dabuub Afrikaa fa'aa sanatti moodelii sanaanii akka biyya tokko tokkotti rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u nurra jira. Hammasitti rakkoon keenya jeequmsi biyya kanaa bal'ateetti deemuu danda'a. Kanuman isinitti himuu barbaada. Haa ta'u malee mootummaan sagalee mormitootaa fi waraana uummata Itoophiyaa ce'umsa diimokiraasiif dhugaaf taasiseef moggaatti dhiibuu fi fooyya'insoota murteessoo ta'an tuffachuun filannoo fakkeessaa gaggeessutti seene jedhe KFO'n. KFO'n seera kabajuuf qofa qaadhimamtoota muraasa dhiheessuun hirmaannaa baay'ee daangeffame ta'ee fi mallattoo qofa taasise jedhe. Filannichi hanqinoota bu'uuraatiin kan guutamee fi mirga filachuu lammiilee kan dhiibe ture jedhe KFO'n. Waraanni mancaasaan naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru baadiyaalee bal'aa fi ollaa magaalotaa keessatti filannoo amanamaa gaggeessuun gonkumaa akka hin danda'amne taasisee jira jedhe. Naannoo Tigraay guutumatti filannoo hin hirmaanne naannolee filannoo itti adeemsifame jedhametti raawwattoota filannoo paartii biyya bulchuu bakka bu'uun hojjetan fakkaataniin loogii ifa ta'e raawwatame jedhe. Doorsisa cimaa filattoota irraan gahee akkasumas dararaa walitti fufaa bakka bu'oota paartilee mormituu irraan gahee fi buufata filannoo irraa humnaan ari'amuu fi gochoota seeraan alaa biroo taajjabee jira jechuudhaan KFO'n ibsee jira. Dabalataan taajjabdoota biyya keessa irratti dhorkaman tooftaa ta'ee taasifamuu kan ibse KFO'n taajjabdoota gamtaa Afrikaa fi IGAD muraasa irraa kan hafe taajjabdoonni idil addunyaa biroo kan hin argamne ta'uu isaa ibsee jira. Warri taajjabeef argamanis waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun kan ka'e magaalaa guddittii Finfinneen ala filannicha haala hiika qabuun taajjabduu dhabuun isaanii filannichi taajjabduu malee hambise jedhe. Filannoon gaggeeffame jedhame hundi
hammatamummaa, walabummaa fi haqa qabeessummaa kan hin qabne ta'uu isaa bira dabree nagaa waaraa, tasgabbii fi sirna diimokiraataa waan hin uumneef mootummaan maree biyyoolessaa dhugaa fi hunda hammataa akka gaggeessu hawaasni idil addunyaa dhiibbaa hiika qabu akka godhu gaafanna jechuudhaan ibsee KFO'n. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya. Egaa ji'a lamaa takkaaf bannee turre amma garuu guutumatti deebinee jirra waan ta'eef laayikii akkasuma immoo sheerii gochuudhaan nu bira dhaabadhaa isiniin jenna.